fakkaatuun faarfannaa isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa jecha irra deebi'uun ayyaana gaarii. Perché
sinufa ergamoota isaan marfame dhufe nu fudhata. Innufa Yesuus innufa innufa rakkoof gidiraan keenya nafa Yesuus ulfinaan innufa. Inno
faarfannaa amma dhiyaate kanaan eebbifameera ati eebbifamteetta. Faarfannaa amma dhiyaate kanaan baay'ee eebbifameera. Faarfattoota biqiltoota araaraas Waaqayyo sinaa eebbisachuun barbaada. Faarfannaa amma siniif dhiyaate kanaan akka eebbifamtan shakkii hin qabnu.